Nagaaniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtoota, kabajamtoota, obboloota koo afuuraa, maatii damee YouTube akkam jirtu? Nagaa keessanii ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa hunda keenyaa kan baay'isee gooftaan ulfinaan haa ajajamu. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufee guyyaan har'aa wiixatadha. Kaleessa dilbataa fedha waaqayyoo ta'ee hiriyoota koo baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabaju waliin ture. Akkamitti akka dabarsine viidiyoo gaggabaabsee irraa mummuree isiniif fidee dhufeen jira. Egaa gara viidiyoo itti aanutti utuun isiniin dabarsin yuutuubii kootiif haaraa kan taatan sabiskiraayib taasisuudhaan maatii ta'a. Namoonni maatii taatanii jirtan immoo viidiyoon yeroo isin qaqqabu laayik sheer godhaan jedha. Inni kun yeroon hiriyoota koo bira deemuudhaaf deemaa jirudha jechuudha. Viidiyoon ilaalaa jirtan kuni yaani magaalaa Beerut keessaa bahee xiqqoo ishee gara baadiyyaati. Baadiyyaa bareedduu magariisaa tokko keessa hin jiraadha. Beerut deemuudhaaf yookaan magaalaa Libaanoon dhaquudhaaf daqiiqaa 30 deemaa jechuudha. Kun yeroo deemaa jirudha jechuudha. Beerut akkuma beektanii baay'ee Beerut bareedduudha hin beektu. Namoonni baay'een keessan biyya Beerut kan hin jaallattu. Karaan ani irra deemu kanarra wanti akka baala warqee fakkaatu kun muuziidha. Muuzii baay'eetu jira naannoo kana. Isheen kun Libaanoon jedhamti jechuudha kan beektu. Egaa hiriyoota koo guyyaa kaleessaa namoota 5 taanee turre. Hiriyoonni waaqayyo lafa onaa kana keessatti karaa hin beekamne wal nu barsiisee hiriyoota baay'eedha. Yaa ta'uutii baay'een isaanii sababa haala hojjetaa kan iddoo kanatti immoo nyaata nyaachuudhaaf jirra. Akkuma argitanii xibsii bifa shorbanitti godhamee bifa kanaan hojjetamee jira. Akkasumas immoo kitifoodha, qayyii waxiidha. Kanadha jechuudha. Nyaata baay'ee mi'aawudha kan nuti fayyadamne. Iddoo kanatti sagalee keessaa hin balleesse. Akkuma argitan fuulduratti yeroo faarfannaa xiqqoon itti make malee. Sababni isaayyuu koopiraayitiin irratti erguu danda'a. Mul'uu isaayyuu sagalee wajjin gadhiisee sagalee isaa baay'ee ol ka'aadha waan ta'eef kanaaf sagalee keessaa balleesse jechuudha. Asitti galateeffachaatii jirra. Kan galateeffatu immoo haati isaanii anuma. Ani maamii isaaniiti jechuudha. Egaa namoonni umuriidhaan hangafan achi keessa jiraachuu danda'u jirus. Garuu kan waan xiqqoo fooniin isaan irra jabduu ta'eefis yeroo baay'ee akkuma hangafaatti na ilaalu hiriyoonni kooyi. Tole egaa nyaachuudhaaf jalqabaa jirra amma. Yeenuun viidiyoo itti nu jijjiirte faarfannaa galata irratti galataa jedhu dhaggeeffachaatii nyaachaa turre. Ani immoo qoy isaaniin kun nyaachuuf isinitti tolu biddeen irratti ani isinii naqaa daa'imni akkamatti nyaatti jechaanii jira jechuudha. Dhuga baay'ee kolfaa taphachaa nyaachaa turre. Sagaleen keessaa balleesse malee jechuudha. Sagalee faarfannaa waan keessa jiruuf balleesse. Kanan isiniin jedha. Egaa gammaduu keenyatti immoo isinillee baay'ee akka gammaddan nama amanaa. Hiriyoonni kaleessa waliin turre. Jaallatamoo fi kabajamoo isheen kun amma isaanii geessuu deemte kuni faarfattuu Masarat jedhamti yookaan Masii jennaani koree waldaa fiichariiti. Isheen itti aantee jirtu immoo
leensee bareedduu hin beektu jechuudha. Leensee yuutiyuubii jechuudha. Kan itti aantee jirtu immoo yeenuudha yookaan yeeniin Shalamaayyoo jedhamti. Gurshaan jalqabee jira. Kan itti aantee jirtu immoo qaxalee keessan ana intala keessanii yookiin obboleettii keessaniidha. Kan itti aantee jirtu immoo isheen kun caaltuudha. Caaltuun durbii koodha hin beektu. Caaltuu baanchee otoo hin taane isheen kun caaltuu guutaa jedhamti. Asumaan baraan jedha. Hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoo koo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yoo isinitti tola ta'e immoo yeroo biraas viidiyoolee akkanaa hiriyoota kootii yeroo wal arginu isiniif waraabnaa. Egaa gammachuu keenyatti baay'ee akka isin gammaddan nana manaa. Yeroo bareedaa akkasii kan nu laate immoo gooftaan ulfinaan haa jajamu. Biyyi gurshaadhaan wal fixa iddoo kanatti wal jala daddabarsa. Yeroo viidiyoon waan bitaadhaan wal gurshinu fakkaata garuu bitaa miti viidiyoon akkasitti dalganurraa waan jiruufidha. Egaa kana booddee nyaatuma malee viidiyoo biraas hin jiru. Inni kun yeroo laaqana fayyadamnudha. Gara galgalaa yeroo gargar galuudhaaf kaanu ganamas ciree waliin fayyadamnee turre. Yeroo ciree fayyadamnu immoo viidiyoo waraabuu hin daganne jechuudha. So waaqayyo isin haa kabaju. Baay'ee nutti tolee jira. Viidiyoo koo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Iddoo kanatti immoo hiriyoonni koo egaa akkuma wal gurshanitti yeroo tokko gidduutti maal na godhan seetanii leensii fi yeneena shanatti fakkaata waliin mari'ataniitu mimmiixaa duukaa na gurshan jechuudha yaa gubuu jedhanii. Ani immoo dhiifamallee naa godha dubarri qaaraa fi barbaree baay'ee nyaattu jedhu moo hin jaallattu jedhu garuu ani barbarees qaaras nan jaalladha nan nyaadhas dhiibbaan inni narratti qabus immoo hin jiru. Yaa ta'uuti isaan garuu dhoksanii na gurshanii amma gubaa jedhanii utuma hin kolfu jechuudha. Maalma kolfu ijoolleen kun hin jedhe edaa isaanii qoykaa hin gubaa amma hin tufti moo liqimsite kaa jedhu ani garuu utumaa natti fakkaatina nyaadhetuma liqimsi akkuma nyaata. Ani qubayyuu hin qabu nayyuu hin gubne jechuudha. Naa utuu na laffatti liqimsite akka ittiin gubinii jedhanii booddee natti himan jechuudha. Hundaafuu leensee egaa leenseen immoo maal goote jechuudha nanis gurshee biddira koonnaa deebiste barbaree qofa na gurshite jetteetu otoo na laffatti liqimsite jechuudha. Otoo na laffatti na liqimsee nama na gurshite sana maal jennaan barbaree duwwaa na gurshite seete. Lakkeen biddira keessiin deebisnee akkanumaan minaan jiraa liqimsite otoo nyaatiin hin jiru. Argitanii mee hojii isaanii ani gara laafittiidha akka namaa gara jabeetti miti. Hundaafuu isaanis taphumaa fi gooftaan isin haa eebbisu. Dhugaa baay'ee guddaan isin kabaja hiriyoota koo lafa onaayi. Egaa hiriyoonni koo kanan baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaju isaan kana qofa miti. Kanneen akka Dirribee Guddisaa yookaan immoo Haannaa Seenaa Miidhagsaa, Caaltuu Baanchee, Tigisti Dabalaa akkasuma Tigisti Bareedaa isaan kun akka carraa ta'e Daraartuu isaan kun bahuuf hin mijanne jechuudha. Akka carraa ta'e immoo obboleettii keenya Saaraa Ashabbirtuubee saariyyee keenya hin beektu guyyaa kaleessaa wal agarra jennee walitti beellamnee turre garuu isheenis galuudhaaf waan jirtuuf biizii waan taateef yeroo argattee nuun wal arguudhaa hin mijannee fi saariyyee yoo fedha waaqayyoo ta'ee aga isheen galtutti agaroo bitti wal arguu dandeenya. Fedha waaqayyoo ta'uu baatee waliin argine yoo ta'es immoo gara fuulduraatti Oromiyaatti biyyuma keenyatti galti waan ta'eef gallee biyya keenya keessatti wal agarra kanaan isiniin jedha. Kanaaf guyyaa kaleessaa walumaa galatti baay'ee nutti tole. Maaliif anas keessaa dhabamee jettanii namoonni isinitti dhagahame yoo jiraate immoo soorii isiniin jenna. Ammas immoo yeroon akka kanaa fi kana caala waliin dabarsinu hin dhufa. Gooftaan ulfina guddaa fudhatu biyya ormaa keessatti lafa hin mijanne keessatti walii wajjin gammada yeroo gaddaaf gammachuu keessanii wal bukkee dhaabadhaa hojii waaqayyoos waliin hojjedhaa foonittis hafuurattis wal jajjabeessaa jedhee waaqayyo yaadee karoorsee otoo nuti yaadiin bifa kanaan hiriyoota kanaan waaqayyo wal nu barsiisuu isaatti yeroo hundumaa guddaan waaqayyoo
waaqayyootiin galateeffadha. Kana caala wanti waaqayyoon nama galateeffachiisu hin jiru. Namni carraa wal argee akkasitti waliin haasa'uu, waliin taphachuu miti jechuudha. Nagaadhuma wal gaafachuudhaaf iyyuu qaama wal arganii hin ulfaata. Yeroo akkasiis dabarsinee jirra jechuudha. Yerootti Itoophiyaawii wajjiniin dhaabbannee haasa'uudhaaf iyyuu baay'ee hawwinee bira darbinee hin jira jechuudha. Yeroon akkasii hin jira. Namoonni baay'een ammarree yeroo akkasii keessa jiraachuu dandeessu. Egaa hundumtuu gaarummaadhaa fi namni hundi carraa wal fakkaataa qaba jechuunis hin danda'amu. Akkasuma immoo akka ebeluutti maaf natti toluu didee ana waaqayyoon hin beeku moo ana waaqayyoon hin jaallatu moo jedhanii waaqayyoon komachuunis hin barbaachisu jechuudha. Nama hundaaf yeroo wal fakkaataa carraa wal fakkaataatu jira jechuun hin danda'amu. Gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu. Okay, daqiiqaan ammayyuu hin dhumne fakkaata. Silaa wantoota isaan sa'aatii nyaata nyaachaa turan isinaan dhageessisa ture. Garuu yeroo nyaachaa turretti hin daganne jechuudha. Utoo faarfannaa cufnee jiraannee sagalee keenya qofa ta'e rakkoo hin qabu. Sagaleen faarfannaa immoo jibbaasidhaan baay'ee faarfachaa waan jiruuf faarfannaa akkasitti sagalee ol ka'amu yuutuubiin koopiraayitii natti laata jedheen keessaa dallate sagalee gurshaa lakkee utuma hin jedhuuni na gurshan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo yeroo akka kanaa hin argine jechuudha. Baay'ee tokko gammadaatii turre. So kanan isiniin jedha. Egaa silaa sagalee isaanii utoo dhageessanii isiniyyuu kolfaan duutu jechuudha. Kanan isiniin jedha hiriyoota koo obboloota koo waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoo koo like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yeroo biraa immoo kana booddee gidduu darbe baay'ee haala mijataa keessa hin turre. Namoonni baay'een maaliif baddee yuutuub irratti waan haaraa arginee hin beeknu kannaan jettan danuutu jirtu. Xiqqoo hojiidhumaan biizii ta'ee tanani malee dagadheen miti jechuudha. Leensiin tun bakka baay'uma na gurshaa turte. Kana caalaa silaa ammayyuu ishee caalaa kan guddadhuufis yaa. Kanan isiniin jedha. Leensii tana immoo baay'ee tokko hin jaalladha ishee gabaabduu kana. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Maal jechuun waan ta'e jechaan ture garuu nan dagadhe dhiifama gidduutti bilbilamnaani. Hundaafuu yeroo bareedaa ture. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Namoonni yeroo darbe maaliif badde jechaatii turtan hojiidhaan biizii ta'ee tananii kana booddee immoo yeroodhaa gara yerootti wantoota isin fayyadaa irraa barattu akkasuma immoo yuutuubii kootiif illee guddina ta'a jedhu waan yaada waaqayyootiin ala hin taane waan garaa waaqayyoon hin gaddisiisne hundumayyuu karaa toora yuutuubii kootii yeroodhaa gara yerootti gadiin isiniif dhiisaa. Isinillee akkuma kana dura like share gochuu koomantii barreessuudhaan na jajjabeessu illaafinaan isiniin jedha. Waaqayyoon koo isin haa eebbisu. Hiriyoonni koo obboloonni koo fooniif hafuuraa hundumti keessaniyyuu baay'ee guddaan isin jaalladha. Eebbifamaayi. Ijoollee hin quufne irra isin hin ga'u. Dhugaa baay'ee tokko quufne. Caaltuun maal jetti? Caaltuu isheen nattaantee teessu kun kunoo isheen gadi jette kuni ijoollee maaliif akka biddeena masoobitti nu quubsee jette. Achi ergasii maal jechuun ijoon akka biddeen masoobii jechuudha. Biddeenni kaarabatti hin beektu feestaalii keessaa jira miti masoobii keessaa wanti namaa kennu. Akka biddeen masoobitti nu quubseette. Dhumarra immoo jechuudha viidiyoo dhumaa tokko asitti make ta'e hin makne ta'e hin beeku. Hundi isaaniitu quufne bakka itti nyaannu dhabne nanan giddumaan gurshaa ture. Maalikaa giddiin kun jechaa turan jechuudha. Akkanaa quuqufanii fangaa akkanaa naafu furdatanii fan foonitti safoorattis. Gooftaan isin haa eebbisu. Viidiyoo yeroo nyaataan kanaan alatti illee viidiyoon biraarree jiru. Garuu dheeressuu hin barbaanne daqiiqaa 15 ol badaas hin fayyadu yuutuub irratti waan ta'eefidha. Kanaaf gara dhumaatti deematii jira. Hundi keessanuu like share koomentii taasisaan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa kabaju. Ulfaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Yeroo gaarii.
qabaadha. Ijoollee dafaa nyaadha xumuraa akka maal taatan inni xumuraan jira. Gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifamaa kunuunsa viidiyoon itti nyaata nyaachaa turre nuti nyaatan isiniin jedhaa akkamiin nufa